Gaafa uummataaf hojjettee seenaa gaarii galmeeffatu uummanni oolmaa kee hin dagatu. Ni badhaafamtam. Abbootiin qabeenyaa Oromoo qarshii miiliyoona 130 ol walitti buusuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa kan ta'an kabajamoo obbo Hassan Aliitiif manaa fi konkolaataa ammayyaa badhaasaniitiin jiru. Konkolaataa fi manni isaanitti xiqqaatam. Warri waan kana gootanis galatoomaa isiniin jennaa seenaan isin yaadatam. Obbo Hassan Alii qabsaa'aa nama uummata keenyaaf yaadaa turee fi hawaasa keenyaaf shoora qabsoo keessatti gumaacha jabaa baachaa turedha. Dhiibbaa fi cunqursaa alagaatiin isarra gaggeeffamaa tureen biyya kan bahee fi yeroo ammaan tanaa gara biyya abbaa isaatti deebi'ee kan jirudha. Obbo Hassan Alii pirezidaantii Oromiyaa yeroo jalqabaati. Nama dhalootaan Harargeeti. Obbo Hassan Alii maatii qabsaa'otaa keessaa dhalachuudhaan yeroo jalqabaaf Oromiyaa kan hoogganedha. Obbo Hassan Alii gameessa qabsaa'aa hayyuu uummanni kun qabudha. Keessumattuu sabni Oromoo namoota akka isaa muraasa qaba yoo jenneem dhugumatti waan dhugaarraa fagaatee miti. Obbo Hassan Alii kan badhaafamtan isinuu badhaafamtoota uummataati jennaan. Warri Obbo Hassan Alii badhaases badhaasa uummataatiin galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaa barakadhaa isiniin jennam.